Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Rashad Fans YouTube warri taata marti keessan nageenyi kiyya kan jaalaa kan kabajaa bakkuma jirtan itti simbiranaaf hagaa'u isiniin jedha. Osoo karaa barumsa kanaan seenne like, subscribe, share gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Barumsa illee kan isin fayyadu playlistii akkamitti hojjannaa viidiyoo keenya akkamitti karaa walitti qabanna jechuudha. Barannoota keenya kan hojjanne playlistii keessatti walitti qabanne akka sa'aatii waliin kennuuf dabaluuf karaa salphaa akkamitti hojjannaa kan jedhu isinitti agarsiisu guyyaa har'aa kana. Playlistii jechuun gahee guddaa taphata jechuudha. Sa'aatii keessatti waliin kenna yeroo gabaabaa akka nuuf gootuuf namoonni hedduun playlistii keessa seenee yeroo nuuf laalu viidiyoota keenya 10 yookiin 15 yookaan walitti hidhee kennu ta'e haaluma salphaan viidiyoota keenya guutuu bakka tokkotti nu laaluu danda'a jechuudha. Akka duraan tokko nu laalee tokko dhiisuu danda'u kana bakka tokkotti osoo saarchi godhee hin barbaanne nuuf laaluu danda'a. Kanaaf waliin keenya taphachiisuuf viidiyoo keenya baay'ee nu fayyada. Waliin yeroo gaabaatti guuttachuuf playlistiin murteessaadha jechuudha. Kanaafuu karaa kamiin playlistii keenya ittiin uumannaa kan jedhuuf isin agarsiisa. Na wajji bu'a. Akkuma dhufneen YouTube keessa seenna jechuudha. Akkuma YouTube keenya keessa haala kanaan seenneen jechuudha. Library kan jedhu kana keessa kilik goona. Akkuma kilik itti gooneen ni eeyna. Haala salphaan karaa kanaan yoo hojjettan baay'ee saarchii guddaa isin hin gaafatu. Haaluma salphaan hojjettanii viidiyoota keessan namoonni viidiyoota hedduu qabdan viidiyoo gabaabaa qabdan haala kanaa walirratti hidhanii akka yeroo gabaabaatti wachaawrii 4,000 subscribe tokko ittiin guutattan haala salphaa karaa salphaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana yoo isin tolte like, subscribe, share gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota xiyyaa haala kanaan isiniif baay'achuudha. Kanaafuu new playlist kan jedhu kana asuma gadi kilik goone jechuudha. Playlist tana akkuma kilik itti gooneen bifa kanaan nu baha jechuudha. Hordoftoota xiyyaa viidiyoonni ani yeroo hedduun isaan ilaalee laayikii isaan godhe marti haala kanaan bakka maratti baha jechuudha. Viidiyoon kiyyallee kan hojjedhee as keessaan qabu martisa asuma keessa jira waan ta'eef asuma keessa barbaanne bakka takkatti hiina jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoonni kiyya akkana lamaanii kunis viidiyoon hojjedhee ture kunis kun deegaa 5 kun deegaa 9 kan hojjedheen ture jechuudha. Kanaafuu viidiyoota kana lamaan mee kiyya waan ta'eef raayitii itti godhee bira dabre jechuudha. Kan birallee waan jiruuf nan barbaada. Asitti illee viidiyoon kiyyaammoo kana raayitii itti godhaa jedhu. Mee fakkeenyaaf viidiyoon kana sadanaa haa hidhu jechuudha. Amma next kan jedhu kana kilik godha. Akkuma next kilik kan godheen haala kanaan na baasa. Playlistii kana maqaa moggaasiif naan jedha. Maqaa kana mee fakkeenyaaf furtuu kan jedhu. Furtuu jedhee fakkeenya maqaa isaa eega moggaasiin booda iddoo kanarratti kun dhufa kun private jechuudha. Private jechuun namoonni hedduun akka nagarree bakka namoota ati barbaadde qofa akka argu waan ta'uuf kanaaf asuma kilikiitti gootee filannoon kun sadan siibaa jechuudha. Kanaaf publikii irra kaawwattaa kan hedduun si ergu waan barbaaddeef amma xumurtee jirta kireet kan jedhu kana qofa kilikiitti goote jechuudha. Ijaarree jira jechuudha. Ijaarree jirra karaa kamiin agarraa eega ijaarree geessinii booda asumaan iddoo profaayila keenyaa kanarra kilik goona. Akkuma kilik gooneen booda your channel kan jedhu kana keessa kilik goona jechuudha.
your channel keessa click goonee booda haala kanaan isiniif ba'a jechuudha. Eega isiniif ba'e booda viidiyoonni keenya fakkeenyaaf kana viidiyoonni keenya guutuun isaa baay'ee viidiyoo hin qabu waan ta'eef kanuma. Ammasuma keessa pilaayiliistii reef ijaarre san as keessa laalla jechuudha. Pilaayiliistii kan jedhu kana keessa kilik goona. Akkuma kilik isatti gooneen nuuf baha eegadha. Bifa kanaan nuuf baha jechuudha. Fakkeenyaaf amma furtuu kan jedhe amma reef ijaarri isa kana jechuudha. Amma fakkeenya namni tokko yoo nu ilaaluu barbaade asuma keessa kilik yoo godhe asuma keessa akkuma kilik godheen jechuudha waan kana mara waan nuyi reef ijaarre nuuf baha jechuudha. Asitaan pilaay itti goonan haga sadankaa xumurutti addaan hin dhaabatu jechuudha. Kana waan ta'eef namoonni hedduu sa'aatii kennas karaa salphaan namoonni viidiyoo hedduu qabdan viidiyoo kudhan warri hiitanii jirtan haaluma salphaan viidiyoon keessan akka hojii horiin namni hedduu karaa kana yoo isin taphachiise isiniif gootuu danda'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kenna nama walirratti pilaayiliistii kana kooppii akkamitti goonee namaaf ergina kan jettanii fi haala kanaan eegeen isiniif ba'ee fakkeenyaaf furtuu kan jedhu kana iddoo tokko sadii kanarra gadi kilik godha. Akkuma kilik godheen sheer bakka jedhu kana kilik itti godha. Eega sheer itti kilik godhee booda filannoo hedduu nuuf baasa. Filannoo hedduu kana keessa copy link bakka jettu kana kilik itti godha jechuudha. Eega copy link kilik godhee booda ka of duuba deebi'ee yeroo yoo barbaade karaa WhatsAppitiin barbaadu karaa Facebookitiin karaa feetaniin jechuudha. Karaa barbaadan keessatti peestii gootanii namoonni iddoo akkasiniif ilaaluuf akkasiniif daawwatuuf gochuu dandeettan jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf viidiyoo tan laayik, sabiskiraayib, sheer gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa. Qophii biraatiin akka walitti deebinuuf turtii gaarii.